namni muslimaa tokko wayita mana bitatu yookiin mana kireeffatu wantoota 4-5 laallatu qaba. Mana dura ollaa laalladhu jedhan. Naannoo qulqulluu faabrikaa ulfa dubartii garaa darbu jira furri isaa. Iddoo qoshaashaa yookiin balfate darbantu jira. Iddoo akka qeeraatu jira. Iddoo maashina sibiilaa, maashina mukaa, katasgabbii wanni jedhamu takka hin jirre namni iddoo masjidatti dhihaatu laaluu qaba. Namni muslimaa manni isaa 2 ka keessa jiraatu masjida rabbiin itti gabbaratu. Masjidni suuqii akiraati. Iddoo maasiyaan yakki gargaraa itti gaggeeffamurraa baqachuu qaba. Kana laaluu qaba. Naayit kilabii biratti yoo mana bitatte har'a ijoolleen kee borumta masanitti oola achuma seenan firra. Iddoo muuziqaan ganama galgala keessaa dhukkisu. Qulqullina manaa qofa laaltee diizaayinii bareedaa, gatii bareedaan argadhe, kaaree bareedaa, mallaqa xiqqaan argadhe, qabxiin kee kana qofa yoo ta'e bor ilmoo dhabda, jaartii dhabda. Bor jireenya kee tullaa qaba. Ollatu to'ata jireenya si harka si caala ollaa keetu to'ata jireenya naannoo keetii. Naannoo keetu irra to'ata sirra. Dhiibbaa isa tura qabaata. Namni jiruu tasgabbii qabdu, iddoo qulqullina qabu, qilleensa bareedaa qabu, iddoo waan gaarii irraa argatu galuu qaba.